Hayyee ajajaa olaanaa Abaawoboo Jaal Marroo Dirribaa akkasumas ittaanaa ajajaa olaanaa Abaawoboo Jaal Gammachuu Abbuuyyee affeerraa keenya simattanii gaaffiif deebii raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursee galatoomaan isiniin jedha. Hayyee ati fayyaa ta'e jaalallanne. Hayyee jaalallanne ati fayyaa ta'e haala yeroo irratti summata keenyaaf akka dabarsuuf affeertee galata abdaa fayyaan ta'e. Hayyee egaa akkuma beekamu dhiyoo kana kora guddaa Abaawoboo gaggeeffatanii jirtu. Mee dhimma koraa kanarratti akkasumas itti bahasaa walumatti cuunfaanu ibsaa Jaal Marroorraan eegala. Kora kan gaggeeffanne dirree keessatti dirree yoontiin jedhu dirree kallattii lamaan gara kibbaa fi gara dhihaa ammoo dirree kallattii lamaan haa ta'uyyuu malee jaallan zooniilee garaagaraa irra jiranii bifa isaanii dandahameeni adeemsa miilaa daandii fagoo qaxxaamuruuni bakka mijate hundumaatti walitti dhufuu fi akkasumas immoo kaa'anii bakkuma jiranirraa akkaataan ittiin hirmaachuu danda'an tolfameetu yeroo dheeraatti qophaa'amee korri sun gaggeeffamee korri gaggeessinee kan yeroo eeggateti waggaa arfaffaa isaatu ga'eera erga 2017 asitti korri gaggeeffannee kan yeroo qofaas immoo osoo hin taane gaggeeffamuun dirqama ture mootummaan amma jiru mootummaa paartii PP ofiin jedhu seerri heerrii fi akkasumas sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabu ammoo kan mootummaa kana duraa raggaasifamee yookaan fooyyeffamee yookaan irraa ifate yookaan itti dabalamee seera ta'ee jiru. Kanaafiyyuu haala amma jiru waliin kan deemuu danda'u sanas midhaaffachuu yookaan immoo sirreeffachuun dirqama ture. Akkasumas adda bilisummaa Oromoo erga gara biyyaa karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya. Daandiin gama qawween Oromoo bilisa baasu amma fixateera jechuun qaamni gara biyyaa galuu fi qaamni ammoo lakki daandiin karaa nagaa ammatti mootummaa kana waliin hojjechuu danda'anii sirnaan hin banamne gaaffiin Oromoo tokko deebiin arganne qaama EPRDF yookaan immoo IHADIG jedhanii waliin hojjechaa ture sanumatu bakka wajjijjiiree gooftummaa fi ergattummaa kanaan dura turetu bakka wajjijjiiree irraa hafee gaaffii Oromoof deebii dhufe hin jiru jechuun qaamni hafee. Egaa gidduu kanatti kaawwa uumames ni ture kaawwa hooggansaa sanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef korri sun gaggeeffame kora sanarratti egaa itti bahisaa akkuma itti bahee Abaawoboo jechuun adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas gooblaalee garaagaraa jiran keessaa gooblaanii keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi qawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa ka waraana bilisummaa Oromoon qajeelu wal qabatee dirree irraati adeemsifamuu qabaa murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu fudhannee akkasittiin waan qajeeluu qabu qajeelfannee nama hunda walqixa quubsuunis hin danda'amu dhala namaa walqixa quubsaniis immoo takka addunyaa kanarratti milkaa'amees hin beeku. Fakkeenyaaf gama lixaatiin nuti zoonii gidduu galeessaa Matakkalirraa akkasumas Horroo Guduruu gara Jimmaa Iluu Wallaggaa gara Qeellamii fi lixaa hundumti isaa lafti waaltaa gidduu galeessa ta'uu danda'u Gimbii ture bakka adda addaarraa walitti deemuu fi bakka sanatti kora sana gaggeessuuf lola addaa hin cinqee haga korri sun gaggeeffame lolaa turretu ture lola sanarratti gaa saamsaa adda addaa booji'amtoota illee akkasumas meeshaa dhuunfatame illee raadiyoon Arraata Biyyoolessaa Oromiyaatiin jala buutanii gabaasaa turtanii kora sanaa yoo kora ta'uuf dirqama magaalatti gaggeeffamuu qabaa kora ta'uuf ammoo dirqama namnisuufi karabaataa uffatu qofaan irratti argamuu qabaa taate sun egaa waan deebisuuf hin qabnu yerootti haasaarra jiru miti kora sana gaggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan sagaliiti hafalleetu korri sun gaggeeffame. Kora akkasiiti gaggeeffamee jirtu. Wanni nuti gochuu jirru
dhimma namaa gammachiisuu fi miti Oromoo bilisa baasuu fi kanaaf itti dhufanii kora sanaa kana fakkaata ture jaaljalan jechuudha. Hayyee ulfaadhaa jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Isa kana keessatti haalli dabreessan keessa dabarree hedduu ture. Egaa haala ganna sadeen keessa dabarree isa deemame san keessa hirrinoonni banaa bakkeen hedduun ture. Deemsa deemamee yeroo kora gaggeessuudhaan dhufne kanatti ammoo haalli biyyattii san keessa jiruu fi haalli qabsootis jijjiiramaa dhufuun isaa yeroo san waliin haala banaa nutti ture san cufanne qabsoo Oromoodhaa kana murteessuu ergituu qabna waan taateef egaa isarraa kaanee isin kun korri wareegama akkas qabu kun akka ta'u taasifame. Egaa akkuma jaalli jedhee nus gara kibbaatti silaa bakka tokkotti godinoota irraa walitti dhufuu mallee diina waliin lolaarra waan tutturame fakkaataan itti walitti dhufame waan rakkiseef kora kanaa telefoonaan konferensii akkasiisan goonee mariilee jiru cufaa mari'annee bifa sanaatiin akka inni xumuramu taasisee jechuudha. Egaa kuni injifannoo tokko kana duraan turessi cufee jira. Lammaffaa haala qabsoon yeroo kanatti jijjiiramaa dhufe san keessatti murteessuudhaaf qooda guddaa bu'aa guddaa buusee jechuu barbaada jechuudha dabalatatti. Hayyee mee otoma dhimma koraa kanarraati hin ba'in korri guddaan ABO kuni Oromoo keessatti boqonnaa haaraa abdii bilisummaa horee jira. Oromoon kanarraa gammadee dhugaatti hedduudha. Uummanni guddeessi kun akkuma abdatetti kora kanarratti murteeleen murtaa'an hojiitti hiikamee abdii fi gammachuun isaa ni dhugooma jettanii yaaddu haala amma jiru kanaa waliin. Yaa eeyyeen egaa korri kanarratti haala makan waliin murteeffanne kun dhugaatti deemsi deemamuudhaan deemnu waan qabsoo Oromoo kanarratti murteessaa guddaadha. Kanaaf ummata kana wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dadhalchaa ture sun cuftiyyuu waan cufameef kanarratti ammoo ummati keenyas bilisummaan Oromoodha. Oromiyaan bilisummaan isiidha. Waraan bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti ummati keenya dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uun isaa ummati kun waan hawwu kana akka dhaqqabu kan istaasisuudha. Kunis ammoo waanuma ummati keenya hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Waan lafkee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudha mallee ka duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a. Kanaaf gammachuun ummata kanaan ni dhugoomas jenna. Egaa kora kanarratti kora yeroodhaaf akkasitti goonee haala yeroo amma jiru kana murteessuudhaaf kun barbaachisaa ta'ee argamee goone gar fuulduraatti ammoo korri sabaa bal'aa Oromiyaa bilisoomte keessatti kan irratti hirmaatu achirratti illee ibsa keenyatti illee laf kennee jirra. Kanaaf ummati kun waan inni hawweessun dhugaatti bakka gahaa jennee kan guutumaa guututti dubbachuu dandeenyu mul'atoon adda addaa eegasan iyyuu ta'ame cuftuyyuu ummata kana waan inni hawwisan itti mul'isee jira jechuudha. Kan ammoo dhugoomsuudhaaf ummata keenya waliin ummati keenyas qooda guddaa kennee akka inni dhugoomu abdii guddaa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa gaaffiif deebiin ajajoota adda bilisummaa Oromoo waliin kallattiidhaan dirreerraa taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufeetti jira. Nu waliin tura. Hayyee mee osoma kana keessaa hin ba'ini komiileen tokko ni ka'u. Korri kuni kora guddaa ABO jedha. Inni kaan immoo kora sabaadha jedha. Yoo kora sabaa ta'ee nama cufan hirmaachisuu qaba waan jedhamutu jira. Rakkoolee jiran immoo sanaaf haalli akka mijataan ta'an immoo sila tuttuqameera. Korri kun akka kora sabaatti fudhatamuu danda'amoo kora guddaa ABO jedhamee fudhatama. Kanarratti waan ibsitan jira jaalmarrootti deebi'ama. Hayyee korri kora sabaa haa jedhamu yookaan kora guddaa ABO haa jedhamu wal lolchiisu nama warqii keessa taa'ee kosii barbaaduu fi nama lafa kosii irraa ija warqii barbaadu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Nu kagoone
ummatichi daandii tokko haa qabatu ilmaan ni jiru bilisummaa barbaanna bilisummaa sanaaf immoo wareegama kafaluu jirra wareegama sana immoo eggitiitti tolchuun dirqama qabsoo daddaa kamtee akkasittiin bara dheeraa fi galmaan Oromoo hedduu to'ataa unaa jirtu kanatti eeggitii gochuu yoo sanan goonu taanee jennee gaafa kora kana yaammatu eegallee jaallan dirree bakka adda addaa jiran waliin marii eegallee akkanumaan qabsoon Oromoo rarraatee bara lakkaawwachaa nullee umurii hanganaa qabsoo keessa ture jechaa himachaa deemu ijoollee kichuu daa'ima wala deemtuu meeqa itti turra akkasumas sababa waraana bilisummaa Oromootiin Oromoon baduurra waraanni bilisummaa Oromootu baddee Oromoon gabrummaa nagaa qabdu jalaa mootummaa isa bittuu gabbaree yoo bule wayyaati suniifi yookaan waraanni bilisummaa Oromoo baduu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo badiinsa uummata Oromoof sababa ta'uu osoo hin taane Oromoo gararra bilisummaa oofuu jennee dubbisenne kanaaf iyyuu kora sabaatimoo kora abaa Oromootimoo sanaa miti amma dubbiin waan dandeenye qabsoon nurraa eegdu qabsoo bilisummaa Oromoo fi haga isheetu muraa wareegama lubbuu kafalluutti waan hojjetamuu qabu hojjechuu qabna jenneetu kana hojjenne waan hojjenne kana ummata keessaa kan hirmaachise qabna guutummaatti immoo harka 51 ka qabu waraana bilisummaa Oromooti kan gaggeessine ammoo biyya keessatti keessaan iccitiin namoonni irraa hirmaachuu dandeessan kottaa irratti hirmaadhaa inni uummati iccitiin waliin hojjetuu fi waan kana itti dhiyeenyaan quba qabu irraa hirmaateera hirmaannaa sana silaa miidiyaa gabbaasuun hin barbaachisuuf malee haala ittiin dhahannee qoricha ittiin qotanne kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo dhiigni inni dhangalaasu saba Oromoo fi kan inni bahe immoo ilmaan Oromooti Oromoo keessaati kanaafuu haa abaa Oromootiti hora sabaa Oromoos ta'e bakka inni bu'aa jechuudha yoo kana mormuu jiraate sababa ittiin mormuu hin qabu mormuuma waan qabuuf taa'ee yeroo dheeraa taa'ee mormuu danda'u sa'aatiif waan qabuuf nama akkasii kabee haarafee ka'iin dammaqsaa hin dammaqsuuti isa sana warruun dubbii sana fedhuuf dubbii sun dhiisnee ummati Oromoon bal'aan garuu isa sana akka irraa gammade arguu jirra gammachuu sana ammoo kora sana irratti waan murteeffannee kaane kaleessa qabsoo dandaa kamtu gargar babbaatee dameenii bakka adda addaatti daakamaa turte sana itichinee gar tokko qajeelchinee har'aa firii sanaa akka Oromoon argu gochuutti jirra. Maqaa koraa baluu sanaa miti sun pirootokoolii isaa Oromoon boru biyya bilisa taate keessatti yookaan ammoo gaafa isaa mijetti akka taate mijettetti maqaa wal mormee itti murteeffachuu danda'a. Har'a kan nuti goone garuu qabsoon badiinsa irraa dandamatte waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuurra darbee gara haleeluutti akka cehutti taasisuuf kana hojjennu. Kuni ammoo Oromoo hin gammachiisne hin qabu. Oromoo kanatti hin gammanne ammoo diinammoo akka diinaatti ofirraati achumatti halaalatti ofirraa eeganii ammoo bofa dhakaa jalaa bofa afaa jalaa bofti dhakaa jalaa fagoo ofirraa eeganii bofa afaa jalaati rakkooni ka akkasii keessaa summii facaasu yoo jiraate immoo suudhi maatiin nama tokkoo haatiif abbaan ilmaan 3-4 qaban keessayyuu namni muufettiin jedhan gadheen hin dhalataa qaama qabsoo bilisummaa saba kamii keessayyuu ni jiraataa jechuudha. Hunda itti quufuu danda'u nama akkasii waan bakka bu'u jechuun dandeenyu siin jedheera. Lubbuu daa'ima kichuu lubbuu umurii lafee dhiiga itti gabbaruu caalaa immoo wanni nu gochuu dandeenyu jirtu jechuu Oromoo. Suniifiyyuu horri abaa Oromoon gaggeesse kora sabaa haa xiqqaatu haa guddatu waggaa 4 deemu sana bakka bu'uu ni danda'a. Hayyee jaalladhameen yoo waan jechuu barbaadan jiraate carraan isinii kenna. Haalli yeroo kun keessa jiru haalli qabsoon keessa jirtuuf haalli artii sun keessa jirtu walumaa galatti waa'ee dhimma qabsoo Oromoodha murteessuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu haallichi deemaa dhufee akka kanaan duraatitti baroota duraan dabran irratti garasitti akka hin geessineef dirqiitti qabsoo bilisummaa Oromoodha kana dandamachiisuudhaaf jecha yeroo dheeraa eegatti yaadame booda taa'ame. Bifuma akka kanaatiin xumuramee jechuudha. Kanaaf akkuma jaalli kakaasettiin laaf kaa'uu barbaada.
Kanaafuu wanti guddaan tokko kan nuti ilaalle jallan qabsoo walumaa galatti irratti maatan ilaalan haalli deemaa jiruu fi haalli wareegama baasnee wareegama ulfaataa baasaa jiruu fi deemaa jiru kun walumaa gala gara qabsoo Oromoodhaa xumura isaatti fiduu osoo hin taane qabsoo Oromoo kanaayyuu diidumatti gatuun fakkaatee mul'atte. Kanaafuu hir'inoota jiran san guuttachuudhaaf bifa sanaatitti taa'ee jaallan murteessanii jechuudha. Hayyee gaariidha. Kan biraa qabxii tokko jaalgammeesiniif itti fufaa. Hogganni waraanaas ta'ee hogganni qabsoo kanaa dirreerraa ta'uu qaba jedhamaa tureera. Amma garuu muudamni tokko alatti kennamaa jira. Kuni akkamittiin ta'aa waan jedhamutu gumgumama. Kanarratti illee yoo nu ibsitan. Yaa isa kanas gaafuma sanarratti dubbatamee himamee jira jechuudha. Qaamni alatti hojjetu kun qaama dirree jiru ajaja olaanaa waliin kan hojjetaa jiru. Isa santu qajeelcha isa santu akka inni hojii isaa raawwatu taasisa. Kanaafiyyuu direct akkuma nama dirreedha hojjetameetti kan ilaalamu jechuudha. Maaliif namni dirree jiru bakkoota barbaachisaa ta'e gahee waan silaa hojjechuu hin danda'u. Isa kanarraa kan ka'e akkasitti akka hojii raawwatamtu murteeffamee jechuudha. Kanaafuu bifa akka sanaatittiin yoo hubatame qajeellan hubatame gaariidha jechuu barbaada. Ayyee jaalmarroofini gaaffii kan biraa qaba. Gaaffiin kun illee gaaffii wal dhahaadha. Komee ma'ala kana gumgumamudha garuu gaaffii amma maaliif hogganni alaa muudama waan jedhuun wal faallessudha. Ammoo uummanni akka dhugaa jiru hubatuuf akka qulqulleessitaniif isin gaafachaa jira. Namoonni biyya alaa kana keessa jiran keessattuu jechuudha gumgumii fi sodaa yaaddoo qabu. Maalidha hogganni hunduu dirqamni hunduu hojiin hunduu yoo dirreerraa ta'e nuti qabsoo kana ala baanaa waan jedhamutu immoo jira karaa biraadhaan. Kana akkamittiin wal simsiistu? Hayyee fayyaa ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo uummata miiliyoona 50 sanaa oliif gaggeeffamaa jiru uummatichuma keessa jira. Yaaboo namni dirree keessatti wareegama kafaluu jiru uummata isaa keessatti wareegama kafaluu jiru bakkum qabsoon sun jirtu jira. Kaani biyya adda addaati jira. Biyya adda addaa jira. Sabummaa biyya biraati qabaa. Lammummaa biyya biraati qabaa. Bakattummaan kan jiru jira. Hojii adda addaan qabee jira. Qabsoon Oromoo warruma kana qofaa irratti xiyyaafannoo gootanii gaaffii illee akkasitti dhiyaatuun illee dogoggora. Qabsoon Oromoo uummata miiliyoona hedduu keessatti gaggeeffamu achuma bakkuun sun jira. Hoggansi dirreerraati dirqama dirreerraati. Namoonni tokko hojii yoo nu barbaachisa ta'e biyya alaa keessatti hojjetamuu fi dirqama nurraa tufatanii hojjetan ni jiru. Oromoon hundumaa qolarraa baasee akkatti himtu barbaadaa sun immoo bara hedduu barummaa keessatti nu hambise. Ejjitiin jiru taanaan qabsooyuu nu barbaachisu. Qabsootti jirra taanaan immoo wanti hojjetamu keessumaa riphee lolaaf jechuudha. Warri kuni biyya seenullee ni danda'u, ala bahullee ni danda'u, dirree dhufuullee ni danda'u akkasitti na tolfatanii. Akka salees akka bartee sanaaniin ta'uu jenne. Yoo biyya tokko sochootee hojii hojjettu riphee lolaa bakka buutee riiskii yookaan balaa jiru jira. Sana hanqisne namni eenyutu keessatti maal hojjetaa baruu barbaadu maaliif barbaade qolarraa baasuun barbaachisu. Kan kanaan alaa namni biyya alaa jiru biyya nagaa qabdu jiru wanti inni qabsoo bilisummaa Oromoo gochuu danda'u humna beekumsa maallaqa qabuun gargaaru. Kana immoo gochuuma jira Oromoon. Warri kana gochuu jiru gaaffii kana yoo gaafachuuf hin jiru. Nu harcaasanii maaliif barbaachisa? Eessatti eenyuun harcaasa? Ka qabsoo harcaasee galeera. Kan diida jiru immoo irri guddaan isaa galee haalli mijachuu fi didee jennaan dacha'e sun immoo iskiriinaa gochuu qabna. Caalallee akka amma tolchanne kanatti abbaa dhaabbata sirrii qabu dudduubbee gaarii qabu qabsoo kana keessatti jechoomina qabu amma adiyyuu jaalanne hojii jirta. Wanni si harcaasni eessatti harcaasee hojii makee hojjechuu jirta. Akka tiraansipoortii egeree dambalii karree qeerroo bakattoota jaarmiyaa biyyoota adda addaa warri kun hojii mataanii jira. Akkuma kaleessaa harkas
Wobo deeggaru cinaa dhaabbachuutti jira. Warri akkanaan ogeessu eessarraa baabura tasamirraa akka harcaanii baabuu ittuma qoran isaantu beeka. Kanaaf iyyuu qabsoo waan akkasii gurjaajii akkasii uumanii bara baraan akkasii lafarra harkifachaa dhiiga ilmaan Oromoo hedduu soorattu gochuudha hanqifne. Kun immoo cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu wanni ani jechuu barbaadu namni qabsoo kanatti as deebi'ee daandiin tokkittiin nu baastu kallattii amma waraanni bilisummaa Oromoo qabate kan jedhu iddoo barbaachisaa ta'etti hojii waraanni bilisummaa Oromoo itti kennu dalaga. Gargaarsa qabsooti jechuun kan kanarraa hafeeho nu harcaasanii hooggana nu dhorkatanii wanni nu hoogganu jirru hin jirtu bo. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'u madaahee raammoo baasuu jiruttidha hidditii gochaa jirra. Suni aangoo miti. Gaafatama lubbuu namaatu namatti kenname. Namni gaafatama lubbuu namaa qabu ammoo bakka madaa sanaatti jiraachuu qaba. Bakka dhukkubu sana dhaabbattee keessa keessee ofii keessarra ga'ee argiteetu anaannattee dhukkubni sun sitti dhagahametu jechuu qabda. Kanadha goone wanni harcaasne hin jiru. Jaallan garii waan kana hojjetan hojichumatti jiru. Kanaafuu hedduun isaa haala yeroo isa mudatte irraa guyyaa ja'ee machii Oromoo mudatte hedduu keessatti machaa'ee biyyatti dachee haala dacha'ee deebi'ee lakki aadaa binee warri galee biyyatti hafe kunoo kaan mana hidhaa jira kaan achuma wal cabsee yoo akka diinaa galee asii as qabsoo Oromoo irra dalaguu jira kuni irraa baranne irraa jedhee as deebi'ee hojii hojjechuu jira jechuudha. Akka kaleessaa akka barame sanatti osoo hin taane akka Oromoof maltuu fi Oromoof taatutti saana dirree irraa qajeelchuutti jirra jechuudha. Kanaaf hooggansi ammas borus haga qabsoo bilisummaa Oromoo galma geessu dirree marraa iddoo irraa dhuka'u iddoo itti daa'imni gidduu lafeen cabuu fi dhiigi dhangala'uu fi lubbuun baasu sun dhaabbatee yookaan galmaan ga'u yookaan itti wareegamu dirqamni taate kana. Suniif ammoo warri fedhii qabsoon bilisummaa Oromoo karaa qawwee woboon qabu galma geesseetu qawwee san qabachuu barbaadu gadhufu waamicha sana dhiyeessineefii jirra. Warra immoo bakka woboon waan dalaguu qabnu qabsoo Oromoo fi dakka haa taatu qabeenya haa taatu beekumsa haa taatu saana itti wareegna jedhu immoo kallattii woboon kenneef irratti hojjechuu jira. Kan sanaan alaa maal gochuu dandeenya? Qabsoon hin badiin haa dagaaguu miti. Finiinte galma haa geettu daandii kana dhabitaatti suniifi waan nama yaaddeessu hin qabu. Yeroo hedduu yeroo jajjabaataa adeemu akka hin guduunfamne warra fedhii qabutu jira abbootii ilmaanii warra abbootii lafaa. Inni sun immoo dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphatamuu hin danda'amu sanatti ka daandii isaa cuufne jechuudha. Hayyee guddoo galatoomaa jaalmarroo jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Galata waama gabaabaa tokkotti daruu fedha jechuudha. Dhugaatti yoo dubbanne yoo ilaalame yoo pozitiivli namni cufti kan ilaalu taate qabsoo yogguu gaggeessani qabsoon bifa maraatiin gaggeeffamaa jechuudha. Kana eenyurraa illee dhokataaniti. Qoraan tokko agartee yoo ati hin bobeessa itti hin haara malee hin boba'u. Yoo ammoo qoraan dhibii itti goote boba'aa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromootis qooda uummata kennaa kennuu danda'u san yoo hin kennin taate duratti harkaanfachuunis bakka silaa jennu kanas ga'uu hin danda'amu. Kanaafuu namuu qooda qabsoo kan keessatti kennu qaba. Hojjetaa jira. Gar fuulduraattis waan danda'ame maraan kana gabbisuun humna godhuu fi biyya keenya dhuunfachiisuu keessatti akkuma silaa bakkuma jiranii fi akkaataa itti hojjetan cufattuyyuu ni hojjetu jechuudha. Egaa waata yeroo dabre jechuun gannoota sadeen dabre kan keessatti qoodii uummata keenya kan biyya alaa jiran qooda guddaadha jechuun danda'a. Akka hirmaannaan isaa guutumaa guututti dhibbatti hirmaate jechuu baannes haala rakkoo san keessaa nu baasuu keessatti nu bira dhaabbachuu keessatti qooda guddaa kennanii ammas hojjechaa jiran yeroo isaanii sanarraa qusataniiti waan silaa itti kenname san nu hojjetu jiran qabsoo Oromootiif hojjetu jiranii. So gar fuulduraatittis wanta barbaachisu cufaanuu qooda kennuu qabamu cufaayyuu qabsoodha godhan qabsaa'otuma isaanis inni kaan lubbuu isaa kennee inni kaan ammoo qabeenya isaa kennuu qaba Oromoodhaaf. So inni kenne sunis qabsoo keessaa qooda guddaa qaba qooda olaanaa
Yen kanafu akka haalli amma jiruu fi haalli duraan ture gargar. Kanaaf haala amma jiru kana keessa piroofeesota hedduu akka hin qabnetti namni akka inni hojjetu godhamaa ture hojjetaatis jira namni keessaa fimu jiru borus hin hambifnu qooda kennuu danda'an hedduudha. Akkuma waamicha goonetti irratti dhufanii waliin qooda kennuu danda'u achis taa'anii waan diinagdeedhaanis yaadaanis waan biyya alaatti hojjetamu hedduu hojjechuun qabusi dirqama isaaniiti. Namni isaan geessus hin jiru qabsoon kan uummata Oromooti namuu qooda isaa bahaa jira. Wal caalmaan isaa waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii kennuuti beela'uuti dheebochuudha. Kana kan gadi hafe ammoo qabeenya isaa danfee argate sana qabsoo sanaaf gumaachaa jira. Kanaafuu irratti hirmaataa jiranii ammas borus warri hafes irratti hirmaachuu qabu. Wanta sila qabsoo tan fuulduratti tarkaanfachiisu cufaayyuu gama dirreetinis walitti hidhatanii hafe waan nurraa hafe cufaayyuu godhuus qabu namuu moggaatti hafuun qabu. Yoo namni kun cufti waan danda'u cufaan hirmaate qofaadha. Amma waan ta'enne lafeenne kunoo tanaa jiraa jennu kana dhugoomsuu dandeenya. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabu jedhaan illee dabalataan. Tolee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa akka jirtan abdii qabna. Gaaffiif deebiin kun ammallee akkuma itti fufeetti jira. Isinis nu faana tura. Mee amma gara injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo gonfateetti deebina. Waboon lafoota hedduu to'annoo isaa jala oolfataa jira. Kun immoo waan hedduu nama gammachiisudha. Lafoota to'ataman kana akkamiin harka waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo tursuu irratti hojjechaa jirtu? Uummanni Oromoo akkamiin kana milkeessuu keessatti gahee isaa ba'ata maal gochuu qaba jettu? Jaalgammeetti naafufa. Yaa egaa eegumaa koorteenee kana murteessineen boodatti murtiin achitti dabre keessaa lafa diinni harkaa qabu ganna 151 olitti sirna impaayera dulloomaa kan afaan qawweetiin qabatee jiru kana humnaan buqqisu kalees qabumaan qabdootanii qabumaan buqqifneennetti wareegama agarsiisuu kan cufetti baasaa jirra. So kaleessa waan daddabree ganna 3 keessatti akkaataa itti tooftaatti fayyadamaa turre walqixaa wal keessa yaa'aa turre amma mogunkuma bakkoota jirru san keessa miti Oromiyaa guutuu keessayyuu qulqulleessuu ka jedhu duula kallattii maqaa itti moggaasuudhaan gara lixaatiin duula Jaallaggeessa Wagii gara kibbaatiin immoo Eelmoo Qilxuu akkasumas immoo gara kibba bahaatiin Jaalnadhii Gammadaa jennee moggaafne. Inni kun lafa duraan keessa waliin hanga tokko waliin keessa turre san keessa diina haxoofne baasuudha. Isa kana keessatti egaa milkoomne jirraa jechuudha. Qorshiin kun ittuma jira. Uummati keenya waan kana dhugoomsuu keessatti akkuma duratti dubbadde namni cufti qooda keessaa qaba. Uummati keenya ka biyya alaas jiru ka biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa waggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef ka biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daran itti jabeessuu qaba. Qeerroon waan godhaa jiru jira. Innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhamaa ajjeefamuu san keessaa bilisa bahuu qaba. Kun ammoo wareegama ulfaataa nu feesisa. Wareegama ulfaataa kana baasaa jirra. Uummati keenyas kana baasuu qaba. Kana dhugoomsuu keessatti egaa uummati keenya ofitti murteessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessattuu warri biyya hambaa jiran waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu isaa qaalis kennaa jira, ittis beelaa jira, ittis dheebotaa jira, ittis injiraa jira. Kanaaf uummati keenya ka biyya hambaa keessatti addatti jiru waa duula kana dhugoomsuu keessatti innis duula kana ofitti fuudhee beela'uu qaba jechuudha. Ji'a tokkoofis ta'u beela'uu qaba hoggaan jedhu bajeta silaa ji'atti ramadatu san xiqqeessee beela'ee gumaata bilisummaa Oromoodhaa kan biyya Oromiyaa dhuunfachuudhaa kana bahuu qaba. Wanta kanarra addatti ammoo injifannoolee kana biyyoota addunyaatti agarsiisuu keessattis qooda guddaa godhuu qaba. Hirmaannaan uummata keenyaa yoo guddaa ta'e
bakka hawwine kanaa fi fuula hawwine kana ga'uu dandeenya. Inni kun ammoo immoo kanattiyyuu Tigrootiin lola godhaa turan keessatti waraana Tigroota qofaa miti kan mootummaa Abiyyi waraana mootummaa Abiyyi achi keessa Tigraay keessa akka bahu taasise qoodii uummataa guddaadha. Isa kana immoo Abiyyuu ragaa bahee jira. Akka uummati qooda guddaa godhe. Kanaaf Oromoos har'a kanatu isaan irraa eegama. Kanaan booda Oromiyaa halagaan maqaa Oromoo itti moggaasee deebi'ee qabachuun gonkumaayyuu ta'uu qabu. Nuti kanatti murteessinee uummati keenyas kanatti murteessee haala amma jiru hirmaannaan isaanii guddaa ta'a. Lafoonni adda addaa ganna sadii guutuu duulli irratti gaggeeffamaa jiru. Fakkeenya akka kibbaatti lixaatti uummati keenya beela tarkaa qaba. Manaa buqqa'ee gandarraa buqqaasanii garribii kaanii yeroo ammaa kanatti lafa isaatti deebi'uudhaafis qaba. San maleeyyuu nyaataa dhugaatii tokkollee hin qabu. Waa'ee miidhama guddaa keessa jira. Isaan kanas deebi'anii uummata kana akka isaan qubatan yookaan beela kanaaf akka isaan akka addunyaan dhaqqabduuf Oromoonni guutuun kanarratti hojjechuu qabdi jedhaa Jaalmarroon itti aadaru kaafe. Hayyee Jaalmarroo. Hayyee gaarii goofayyuu ajjeesuu fi waqtii qofa guddee dhiisee biyyee arraabee ka'uu akka danda'u jira. Oromoon uumammaatti gooftii biyyee arraabee ka'ellee 2018 kaasee agaasaa jiru mudate Oromoon ofirratti hin beeka. Amma duulli adeemaa jiru kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti uummanni Oromoo hedduun illee wareegama kaffalaa jira. Keessumaa qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qixaa wareegama kafaluu jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annaa isaa jalatee oolchuu jiru. Kilaasuu keessa taa'ee tiksuutti hin jiru. Reefuu tokko jennee eegaluutti jira. Waan kana qulqulleessuu waan ta'eef gara fuulduraatti adeemuutti jira. Duulli kallattii kibbaan karaa Elemoo, kibba ba'aa, Nadhii, gara kaabaa, Nasan akkasumas gara lixaa Laggasaa jennee akkasiin qajeelchine kuni adeemee bakka ga'ee dhaabbatu ni qaba. Achiin duubatti duulli kan dhibii itti labsamu kan waraanni bilisummaa Oromoo doonii hunda irra jiru maqaa tokkichaan deemutu jira. Kun yeroo isaa yeroo ga'u hinnaa haga sunitti waan amma kallattii hundumaarraa adeemu kuni duulli uummataa duulli waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemu kuni galma isaa akka barbaannetti gahaa adeemuutti jira. Bakkoota kanatti uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo jira waan gochuu qabu dirqamni isaa itti kenname hojiitti hiikuutti jira. Uummati Oromooti kan beeku walumaan sanatti jira. Uummanni Oromoo keessa jiru keessumattuu lafa waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa kaasee bira darbee dhiphachuutu irraa eegama. Kan namti jedhee goofti suni mataa dhahamu akka lammataa birgee arraabee hin taane tolfamuutu irra jira. Kanaaf akkoo uummanni Oromoo waan xiqqoo tokko kan inni gochuu qabu. Innis hanna saabicha sirna qablummaa walitti dabruu guddaan humnan qabaa inni kaanii irreen qabaa akkasiin immoo dadhabaa nama gargaarsa hin qabnetti bu'uudhiisu qaama miseensa mootummaa ta'ee uummati haaloo irraa qabaa rakkoo hedduu bara hedduu dararaarraan geessisaa turanii. Egaa harreen nama dhiitteef deebisanii harreen dhiitanii harreellee akka nama dhiittuu uumamummaanii kottee ittiin nama dhiittuu rabbi kenneefi namni immoo deebi'ee akka kanan goone sammuu kenneefi kuni warra kanarratti haaloo bahuu jalqabuuni Oromiyaa gara hin taanetti qaboofu diinillee ka barbaadu sanuma uummanni Oromoo naannolee akkasii jiraatu tajaajila uummataa kanneen kennan kan akka hospitaala yookaan buufata fayyaa, mana baankii, ibsaa, teelee, mana barnootaa, waajjira qonnaa fi waajjiroonni biraa hedduu tajaajila uummataa kennanii qaamni mootummaa garuu warra sana abiyuus godhee yookaan misiis godhee akkaataa hin malleen fayyadamee ittiin uummata miidhaa ture uummati deebi'ee yoo balleesse ofum balleessuu ta'a waan ta'eef isaan kana dhiphachuudha qaba. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa to'atetti waan uummata barsiisaa jirutu jira. Innis koree bulchiinsaa fi bilisummaa naannoo ofiirratti abbootiin amantaa fi jaarsoleen gandaa yeroo bulchiinsa yeroo tolfatani
maaliif jennaan ammatti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa to'atee seera heeraa fi sagantaa siyaasaa qabu uummatatti gadi buusee waajjira adda addaa akkasumas immoo waajjiraalee poolisaa abbaa seeraa abbaa alangaa kana tolfatee hojiitti hin jiru. Wal'aansoo gubbaa jira. Wal'aansoo kana keessatti uummati akka miidhamne ofii isaatti naannoo isaatti fachuu qabaan dhaamsa kiyyaa uummati kan gochuutu irraa eegama. Kan kanarraa hafe immoo wareegama kafalaa jiru silaa uummatichi ni beeka. Wareegama ofii kanatti garuu bishaan akka hin nagne bara dhufaa dabraa immoo lola jechuun akkannee beeknu lola yoo taate addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasaa guddaan kun waraana bilisummaa Oromoo waraana guddaa wareegama guddaa kafaluu danda'u qabatee bara dheeraa hawwee dhufaasee lolaa ture. Gama Sudaanii amma Sudaan kibbaa ta'anii Sudaan waliin gama akkasumas Eertiraa waliin gama kaanii Tigree waliin gama biraan dargii mootummaa Mangistuu ture sana jechuun kana hundumaallee lolee injifataa ture waraanni bilisummaa Oromoo garuu guduunfuu dadhabuun suni qaba amma siyaasni akkaataatti lafa qabachuu danda'uu kan dadhabuu fi akkasumas qabsoon bilisummaa Oromoo akka isheen galma hin geenye warra hoolaa fakkaatee gogaa hoolaa uffate yeeyyii qaama hawaasaa ta'e hawaasa keessa jiru bira fakkaatee diinaaf dalaguutu akka isheen galma hin geenye rarraase kun hundi akka hin taane bilchina gamnummaa fageessanii fagootti arguu kaayoo ta'uu nama gaafata waan ta'eef ammas ni jalqabne malee hin xumurre wanti amma deemaa jiru kuni itti bahisaan beekamu yoo gamnummaan qabuu hin dandeenyu taate nu harkaa bahee garanti hin barbaannetti ce'uu mala diinnis badee balleessuu waan ta'eef biyyittii kana biyya badhaasuu taa'ii kana akka qoosaatti bara dheeraa kaa'amanii irraa bara mi'aa ishee nu caalaa warri beeku akka qoosaatti gadhiisee deemuu hin jiru gara jeequmsa hamaatti nu oofuu barbaada uummanni keenya kana hayyamuun qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jiru hundumaarraa qawwee dhukaasee diina bakkaa kaasuutti dabalata waan qawwee dhukaasee bakkaa kaase sanatti immoo gugruufaa waan tolchu uummata Oromoo gatteessisee barsiisee jaarmiyaa bulchiinsa koree bilisummaa yeroo ijaaree darbuu jira kana jabeessee itti fufuu qaba. Akkaataa kana yoo adeemne wanni nuti hin injifannee fi hin jiru yoo sana wanta gahu irraa quba walitti qabuu fi namni waan danda'u hojjete sana xiqqeessu qofa irratti kan xiyyaafannee yeroo hundumaa arrabaan bishaan waan taate ammoo yoomiyyuu imimmaan haadha hiyyeessaa Oromoo qooruu hin teessuu jechuudha. Yeroo hundumaa ammoo imimmaan kan hin qoorre ilmaan hiyyeessaa warra ibidda sanatti dhiyoo jiran Oromoo isaa rakkoo kana keessa jiru waan ta'eef booru deebi'ee hedduun amma harkaan kutu kuni keessaa dacha'uu mala namni hedduun amma dhukaasa waraana bilisummaa Oromootti milkaa'e waliin isaa addaan hin beekamne mataa akka dugdaa qotaa keessaa gadi baasu sana babbaafachuu jira. Yoo haalli ammaatti garuu hedduun isaa dugda kanatti asii ol mul'ukee deebi'a waan ta'eef abbaan dhibee uummatichuma rakkoo kana keessa jiru. Suniifuu of eeggannoo guddaa gaafata. Bara dhufaa dabraa nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taatetti aadaa kanatti jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiiramtillee jijjiiruu jirrallee galma hin hundeetti uummanni keenya bilchina irraa eegama. Quba walitti qabuu sun miti qabsoo keessaa harcaalee sun miti namni hundiyyuu gabrummaan nu keessa jirru mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu kan gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Yoo deemne inni injifannoo sanallee kennu. Ayyee mee kanuma irratti akkaataatti lafoonni qabamanii to'annaa uummataa yookaan waraana bilisummaa Oromoo jala tursiifaman irratti haasa'amaa ture. Waan mootummaa ce'umsaa ni dubbatama. Gama tokkoon mootummaan ce'umsaa ni gaggeeffama achi keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoolee jira jedhama sana keessatti wanti yaadame irratti qophaa'aa jirtantu jira. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kallattiidhaan dirreerraa hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin taasisne kanaan hin xumuramne.